halkan idaa ammoo osoo laayivii irra jiranii hiriyaansaa usmee habarsoo fi namoonni biraa osoo laayivii irra taa'anii akkasuma Toofiq Deedoollee dabalatee usmeen akka itti qabame viidiyoo tanarraa ilaalaa dhageeffadhaa. Eessa jira? Bulaan dhaamte. Usmee habarsoo rifate. Dirooniin kun amma diroonii biyya keessatti viidiyoo kaameraa sirbaa faatti waraaban fakkaata. Si jalaan inni bakka gadhiisan laal. Laal. Nagee jaarsa bittin moo dhawwachee agartee. Kan nu fayyadame isaatu dura deema Harargee fi Arsii waliin dhaagee nu erge. Hicciti anu baasa. Jawaarum. Isaan nu erge. Bakka raanu daawwatan maratti nagaa fi salaaman keenya kan irraa burqeessin bira haadha qabu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Media sagalee biyyiiti ani immoo kan isin waliin turtaa'isuu Diinaa'ol Ahmadii warreen chaanalichaaf hariyaa taatan sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoon namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa warreen miseensa Oromiyaa Vision Media ta'uu barbaadan illee iddoo joo hin jettu yookaan ammoo tuqaasatan xarafa hedduu san gattu hidhanii achirratti waan dandeessaniin miidiyaa keessan cinaa dhaabbatanii miseensa ta'uu ni dandeessaniin isiniin ja'a. Akkuma kanaan duraatti odeeffannoowwan jajjaboo tibbana wal duraa duubaan bahaa jiran isin biraan ga'uudhaaf qabanii dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoowwan guyyaa irraan tanaa tadurirraan adda keessattuu waa'ee wal waraansaa naannoo Tigraayitti deemaa jiru wajjin wal qabatee haleellaa addaa guyyaa irraan tanaa mootummaan federaalaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee irratti raawwatee jira. Akkasuma bulguu biyyoota Arabaa keessatti gartee haqa miskiinaa nyaattee lubbuu miskiina hedduu qusaasaa turte kan Jawaar Mohaammed dhiyeenya kana saaxilaa jiru irratti odeeffannoowwan adda addaa qabannee isin dhiyaanneeti jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaan afeerraa teenya tan kabajaatti isiniin jenna. ብሬኪንግ ኒውስ ዮሐን አሞ ኦዱ አሜ ሰበር ዜና በመቀሌ አቅራቢያ ተከታታይ የድሮን ጥቃት ተፈጸመ። በአፋርና ትግራይ አዋሳኝ ስፍራ ደግሞ አንድ ወታደራዊ መኮንን መገደላቸው ታውቋል። ብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ ስለ ጽምዶ አነጋጋሪ መግለጫ አውጥቷል። magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleellaa diroonii raawwateen namootarraa miidhaan ga'uu aangoon naannichaa himan. Haleellaan kun raawwachuu biiroon koominikeeshinii naannichaa kan ibsa yoo ta'u aangoonni olaanoon naannichaas madda oduu ajansi Firaans Pireesiif ibsaniiti jiran. Pireezidaantii itti aanaa naannichaatii fi dura taa'aa itti aanaa paartii TPLF kan ta'an obbo Amaanuel Asaffaa haleellaan diroonii Maqaleetti kan mudate har'a ganama tahuu himeeti jira. Maqalee keessatti naannoo manneen jireenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaan diroonii akka raawwatame hime. Miidhaa dhaqqabe irratti ammoo odeeffannoo bal'aa hin kennine. Biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsa kamisa har'aa hagayya 20 bara 2026 baaseen magaalaa Maqaleetti haleellaa diroonii iddoowwan garaagaraatti mudateen namoonni 13 ol miidhamuu himeeti jira. Haleellaa raawwatame kanaafis mootummaa federaalaa himate. Mootummaa federaalaa isteeraa ittisa biyyaa waa'ee haleellaa diroonii raawwate ja'ame kana hanga ammaatti ibsa baasan hin qaban. Ibsi biiroo koominikeeshinii naannoo Tigraay haleellaawwan diroonii Maqaleetti raawwataman jee keessaa tokko manneen jireenyaa kutaa magaalaa Hawultii buufata Moomonaa qaxanaa 27 naannawa Idaa Maariyaam Jaamutti argamu irratti ta'uudhaas ibseeti jira. Maddeen biroo akka ibsanitti ammoo haleellaan kan irratti xiyyeeffate hoggantoowwan olaanoo naannoo Tigraay warreen paartii TPLF hoogganaa jiran irratti akka ta'e illee himaati jiran. Haleellaan kun illee iddoon raawwatame iddoo naannawa isaan itti walgahii ta'aa jiranitti akka raawwatameetu himamaa jira jechuudha. Waa'ee wal waraansaa mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraayitti deemaa jiru kanaa fi akkasuma haleellaa diroonii guyyaa irraan tanaa magaalaa Maqalee irratti raawwatame irratti yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Akkumaan jalqaba irratti isin tuqee ture dhiyeenya kana obbo Jawaar Mohaammed garee maafiyaa 120 biyyoota Arabaa keessatti waggoota 4-5 oliif miskiina karaa deemuu kan nyaatee garaa hin qabne karatti qabanii sababa gosummaa fi gandummaa kutaatiif jecha ajjeesaa turan laayivii irratti baasanii qalaa turan wal duraa duubaan takka takkaan miidiyaa irratti ol baasee saaxilaa jira. Kana wajjin wal qabatee imbaasiin Itoophiyaadhaa kan Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu ibsa bal'aa baaseeti jira. Ibsi isaanii akkana jedha. Imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu viidiyoowwan suukanneessaati bana miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsaa'aa turan kan lammiileen Itoophiyaa wal lolaatii fi wal irratti duuluudhaan wal miidhan agarsiisuu ilaalchisee haala jiru dammaqinaan hordofaa jiraachuudha hima. Haaluma kanaan odeeffannoo hanga ammaatti argameen namoonni gocha gara jabeenyaa kana keessatti hirmaatan karaa miti idileetiin yookaan ammoo karaa seeraan maleetiin gara daangaa Saawudii seenanii naannoo daangaa qubatanii dhimmoota sababni bu'uura isaanii ifa hin taane irratti wal dhabuudhaan
garee uummatanii walirratti duuluudhaan lubbuu miskiina hedduu karaa irratti ajjeesaa jiraachuu irra geenyeeti jirra. Bu'aa tattaaffii hanga ammaa taasifameen shakkamtoonni baay'een poolisii Saawudiitiin to'annoo jala kan oolfaman yoo ta'u warra hafanii seeratti dhiyeessuudhaaf jaarsolii biyyaatii fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin hojjechaati jirra jedhan. Kanumaan wal qabatee imbaasiin Itoophiyaa kan Riyaad jiru dhimmicha qoratee madda rakkoo kanaa hundee irraa buqqisee namoota gocha shororkeessummaa kana keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaati jira. Kana malees imbaasichi manguddoota hawaasa Riyaad waliin walitti dhiyeenyaan tumsuun gocha kana dhaabsisee namootan yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf odeeffannoon barbaachisaa ta'e yookaan odeeffannoo yakkamtoota kanneeniitii fi kan kana fakkaatan to'annaa jala oolchuudhaaf gargaaru kamiyyuu hatattamaan imbaasichaaf akka kennamu jedhanii ibsa baasaniiti jiran. Guyyoota lamaan Bujawaar Mahammad dhimma kanarratti hordoffii taasisaa jiru keessatti yoo xiqqaate namoonni gara 5 caalan to'annaa seeraa jala oolaniiti jiran. Guyyaa dheengaddaa mucaan Muzammil Mukhtaar jedhamu qabamee akka ture hundi keessanuu quba qabdan. Halkan idaa ammoo osoo laayivii jiranii hiriyaansaa Usmee Hafarsoo fi namoonni biraa osoo laayivii irra ta'anii akkasuma Toofiq Deedoollee dabalatee osoo laayivii irra ta'anii qoosanii hoflaa jiranii Usmeen akkatti qabame viidiyoo tanarraa ilaalaa dhageeffadhaa. Estaba chilena de la Violeta Evas, Jawata rakkoon qabu kottu buddeena inni harrifate kanaa nyaattu biyye. Usmeen ammaa duruu rifatee jira. Usmeen ammaa rifatee jira. Sagalee alaa dhuftu Magara haasaa jenna amma sadiin nadhaa hin jedhee tare. Innaa soo inu kottu. dhageeffadhaa sirriitti. Eegi ulaa caqasaa ulaa kas bisu. Biiriin galtii biyya. Maal goona buddeena jennaan gara sitti tare jedhee tareera. Usmeen ammaa duruu silkii qat godhee taa'u jira. Abbaan Muzammil sun maal qabame? Maal abbaa Muzammil maaltu qabame? Maaltu qabame? Eessa jira? Yaa? Eessa jira? Duraan dhadhaamte. Mee dhaabbatu dhaabbatu mee? Dhaabbatu. Duraan dhadhaamte. Fuudhaa dabarsoo. Usmee. Hafarsoo rifatee. Hafarsoo rifatee. Kun Usmee laayivii irraa ba'e jechuudha. Wassalaam. Hamma sumatti nyaadame laayivii irra ta'anii osoo kana fokkoraa jiranii kan akkas ta'an. Sinigalee achiin booda dubbiin tun dhugaa ta'uu Hafarsoo afaan isaatii laayivii irratti gabbahee wayi hiriyaa kiyyatee hoggaa booyuu kunoo sagalee isaa tana kunoo dhageeffadhaa laayivii irratti. Afaan bantan waada gara koo miti haa qabamu biyya isaatti galaa jecha. Usmee yoo galillee biyya isaatti gala. Hayi Oromoo. Hayi Oromoo kijiba keessan. Wallaahi hayi Oromoo. Warra Usmee waa fidutu warra sawaaqa warra Usmee waa fidu nyaachise Usmee. Si gala miti osoo laayivii gubbaa jiru qaatatti bilbilli isaa guutuun cufame wanni hundi cufame jecha. Xarraqiidhaa fi fokkoraan ati miidiyaa gubbaa teessee fokkortu waan hanganatti gartee bishaan seelee haftuudha. Waan akka dilas gartee wanti ati gooteef gootee hudduu shira keessee bakka namni hangarree hin jira bakka namni tokko na dhiyaachuu hin dandeenye hin jireettee hodhu takka illee hin jirtu. Bilbila harkaa qabdaa miti. Bilbilee harkaa qabdu kun faranjii wanti tolchitee fi akka itti fayyadamtu qofa osoo hin ta'in akka isaanilleen odeeffannoo barbaadan guututti sirraa harkachuu danda'anitti futeessa harka keessa. Bilbilaa miti siim kaardii xiqqaa gartee bilbila keessa keessatti kan siim kaardii kana osoo kan cicinitee cabsitee lafa darbitee yoo kallattiidhaan GPS'dhaan oofee sitti fida bakka jirtutti. Namni keenya waan kana beekuu dhabaa fi donqoorummaa sammuu isaanii qafoo ta'uu irraa kan ka'e mootummaa tuffatanii uummata tuffatanii abbaa fedheen ajjeesa abbaa fedheen akkaan fedhe godha namni takka humaanuun godhuu jaaniiti waggoota 3-4 dabran kana keessatti namoota miskiina meeqa hawaa takka waan gartee isaan itti jiran tana quban qabne hirmaana takka isaan qabne karaa irratti qabanii qaqqalanii ajjeesa turan. Ammaan tana ammoo guyyoota 2-3 gartee obbo Jawaar Mahammad dhimma kanarratti xiyyeeffatee hordoffii eegalatte kunoo dubbiin bakka tana geessa jechuudha. Isin galee mootummaan Saawudii Arabiyaadhaa akka mootummaa biyyoota biraa isinitti fakkaatin mootummaa jabaa seekuritiin isaallee akka malatti jabaati. Namoota dila Saawudii keessa karaa seeraan alaatiin gartee seenanii jiraachaa jiran kana waan hin beekne mootummaan takka waan quban qabne nama fakkaachuudha mala. Takka beeka mootummaan miskiinaa mi'aafi hangee isaa yakkoota uffakkootaa biyya irratti dhiibbaa fidu hin dareen irratti haa carraaqatanii zee beekaatti dhiise malee mootummaan takkaa gartee shaqaalaa mana madaamii keessa jirtuutii fi Maammadoo Mazaraa keessa jiru hunda takkatti harka mootummaan takkatti. Ati warra lafarra deemee dhufuu firaayidaa miti samii gubbaatti addunyaan samii gubbaarra hordoffiin addunyaan samii gubbaa ifin Saawudii guddoo sanii miti Itoophiyaanuu karaa Awaashii fi Adaamaa jidduu kan shufeerin irra du'aa ture san kaameraadhaan akka hordofaa turan Jawaar sinimee ture moon ture jiran
Kaamera samii tana gubbaarra waan deemaa jiru quban qabdooti. Kaameraalee diroonii hedduu samii tana keessa ol fagaatanii kan kaameraa dijitaalaa hedduu qaban. Kan samii tana bakka sagalee isaanii dhageenyi irraa zuum godhanii gartee takka takkatti dansi baasan meeqa meeqa satalaayit tanaa samii tana keessa jira. Saniin takka takkatti isa to'atan. Namni kun bakka sanatti maal hojjechaa jira takka takka quba qaban. Feetu gaara keessa jiraadhu, feetu ganda keessa jiraadhu, feetu ibin mana keessa illee jiraadhu. Takka takka si hordofan. Miidhaan ati fittu. Gochee tokko dhaartu kun biyyattii irratti dhiibbaa waan hin finneef jecha mootummaan beekaa dantaa dhabeetti dhiise. Miidhaan garuu isaan fidaa jiran irratti walirratti gosummaadhaa fi gandummaadhaa fi wantoota of fokkottuu tokko takkaan obboleeyyan isaanii karaa deeman miskiina qabanii qaqqalaa jiran. Hijaa sammuu fokkottuu gartee donqorummaa jaarraa 14ffaa 15ffaa keessan turin warra gaggeessaa jira. Namni keenya biyya namaa keessatti. Kanaan dura akka fedhanitti miidiyaa irratti ol ba'anii shallalanii geeraranii abbaan fedha humaan hin godhu. Hay caccabsi, hay ajjeesi. Qalii fi didee turuu isaanii kanne. Afaan qabadheetiin nyaadde asirratti turuu isaa yaaddeetiin araba akkasumallee aramboo. Barboo mootiin qorkee fara'oonaaf gartee mililikuu barraa akka gartee ijoolleen teenya biyya namaa keessatti walirratti farajjalte kana barta akka farajjalle bara. Sanuu ammaas namni isaan akka diinaatti miidhaa irra gaggeessan alagaa miti. Alagaa hoggaa gartee albaatii dura if gadhiisaa fiiti. Garuu immoo obbolee isaanii miskiina irratti goonni akka isaanii hin jiru. Amma gaa guyyaa lamaan kana keessatti hundasii hudduu qabee hidha guuraa jira jechuudha mootummaa Saawudiidha. Wahuma gartee Saawudii kanaatii wajjin wal qabatee waa'ee imbaasiidha guyyaa kaleessaa imbaasiin Itoophiyaadhaa jechuutan Riyaaditti argamtu ambaasadar Mukhtaar Kadiirfaan deemanii gandoota gartee Oromoon baay'inaan keessa jiraattu daawwachaa turan. Kaayyoon daawwannaa kanaa akka isaan miidiyaa peejii isaanii irratti ibsanitti hawaasa Riyaad naannawa kutaa magaalaa Manfoo san jiraatan ziyaaruu kateetti himan namoota daldala irratti bobba'anii jiran warra qomuun deefaa kaayyoon ammoo sanii miti. Eessaan uummataa wajjin mari'annee namoota akka kana hojjetan seeraaf dhiyeessinaadha. Odeeffannoo jirtu barbaaduudha. Akka feetetti gartee baadiyyeetti nama ajjeestee dhuftee Riyaad keessatti ijaazaa buufattee teessee akka feete nama goggootee deebitee jetti maas shira kee dalaguun wafee lama simbootaa isiraam. Suuraaleen amma isin argaa jirtan kun hundinuu suuraalee gartee kaleessa Mukhtaar Kadiir magaalaa Manfoo gartee Riyaad keessatti deemee hawaasa Oromoo wajjin mari'achaa ture. Odeeffannoowwan takkaan takka gartee ijoollota baadiyyaa fi badoota teessee nama qalaartuu san hawaasa kanarraa guraa jira jechuudha. Dhalaa as teessee gartee asii balaw ajjeesi gootittii gosaa tabbalaw jettus hundasii wal qabanii hidhatti wal araa jiran. Mee waan Jawaar Mohammad feeloo feesbuuk isaatiin sagantii maxxansaa jiru kana jala buunee waliin ilaallu hordofaas. Amma inumaa wanti inni maxxansa takka waan iddoo sana jeetu jira. Namoota gartee inni maxxansaa jiru kana gama keessaatiin gartee Jawaaritti dhaqanii abaluu kun nama nagayaati abaluu kun nama hamtuu akkasii qabu miti nama waan akkasii keessatti hirmaatu miti abaluu kana osoo dhiiste waan jaan gartee Jawaariif gaafii waan Jawaariif gaafii dhiyeessaa turan maal jeen kanarratti maafiyootaan maxxansu garii yaaboo abaluu sun arjaa nama rakkate gargaaru kan dibame wallaansu hiyyeessa bira dhaabbatu jettanii waachaa kanan fuula feesbuuk iyyarraa haqu nagaafachaa jirtanii yaa salaam jeen. Warri natti wayiwaatu kun tooftaa maafiyaa hin beekne. Maafiyaa qaroon maallaqa saamturraa hamma xiqqaa ummataaf hirteeti ummataaniif jaalachiistii jee. Fakkeenya kanaa namni Pablo Escobar jedhamu kan biyya Kolombiyaatti maafiyaa guddaa ture tokko maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu kan ummata gidirisee gartee karaa adda addaatiin fidu gad deebiseetiiti ummatuma keessatti miliyoona ummatarra hiree akka ummanni isa jaalatu. Inumaa maqaa saniin maqaa innaa ummanni jaalatu keessa sadarkaa pirezidaantummaa biyyaatiif illee dorgomuu irra geeje. Hanga ummanni asii maallaqa inni itti kan itti facaasa kana irratti asii wal nyaatan inni deemeeti achi waan biraa ammaas gidiraa adda addaa gurguddoo hojjetaa jira. Gareen maafiyaa tunis xixiqqoon xiyyeetan mala faakaar tunis hoggaa waasaaman takka hoggaa waa balleessan garee jaarataniiti namoota maqaa isaanii kanaan gartee isaan irraa difeendi godhu isaan irraa ittisu namoota gartee isaan faarsu kana jaaratanii jeesaniif namootaan qabe kana tokko isaanii gaddisuuf hin jiraadhu waan juu barreesse jechuudha. Ijoollota Jawaar Mohammad gara feesbuuka isaatiin maxxansee osoo uzaa 24 hin gahin keessatti gartee qaqqabanfaatu jira amma warra akka Huulle Yuusuf warra akka ammallee Muraatee Dabbaal ijoollota kanneen jira amma jarri kun warra gartee guyyaa kaleessaa namaaf dabaree bakka bu'anii jechuudha waa namarraa mormaa turanidha. Isaan maxxansee yeroo gabaabaa keessatti kunoo qabamnee waan jiru karaa fuula feesbuuka isaaniitiin isaanii maxxansaaf faadhaa agarree jechuudha. Amma akkamitti Jawaar waan kana sadarkaa kanatti hordofee to'annoo jala oolchuu danda'ee waan jiru waan takka lamoo ilaallu. Akkuma jalqaba isin kaasee ture takkaffaa bilbilee harkaa qabdu ragaa guddaadha. Bilbila hanga harkaa qabdutti mootummaa jalaa seeree laayin dhokodheettee yaaduun donqorennaa yaa macarashaa donqorennaa no. Bilbilee harkaa qabdu GPS qabaa, lokeeshina qabaa, waan hedduu wantoota gartee namni ittiin hordofu qaba. Dhaabbanni marrajaa deeninatiidhaa kan odeeffannoo biyyaa sassaabu. Teelee katee ni beektanii? Teeleen odeeffannoo ilma namaa kana tokkoon tokkoo namoota silkii fayyadamu guutuu harkaan qabdi. Haruma salphaan seera deemanii qabdaanis dhufan. San hundarra caalaa ammoo wanti isaan salphatti ittiin qaban maali? Laayivii.
laayivii gubbaarraati haateete ol baatee achi gubbaarraa fokkorta amma hoolleen halkan edaa Jawaar erga poostii ishii godhe booda deebisaa kennuudhaaf gabbaatee laayiviirraa dubbachaa turte waa iddochaa turte taa akkasani even muraadiilleen akkasuma laayiviirra ture usmeen akka reebu singirsiisan osoo laayiviirra taa'ee haasawuu ta'e achitti dhaqanii harkota duubatti hidhanii fuudhan wantoonni kanneen karaa salphaa gartee itti mootummaan si to'achuu danda'anidha. Ragaa maqaa keetiif lakkoofsa bilbilaa kee qabannaan yoo bilbila san fuuftee gartee bishaan darbite qofa carraan kee bilbila kiyyaaniin gartee deemee nama adda addaa qunnamaa nyaata kiyyaas bibbitachaa dhokadhee jiraadha bilbila akka qabattee wantummaa dura kottuu hin jirtu mootummaan Saawudii Arabiyaadhaa dirooniidhaan waa hunda to'ata keessattuu hanga ammaatti gartee waan yakkii isaan hojjetan dhiibbaa biyya isaanii irra hin fidiniif jecha mootummaan Saawudii Arabiyaa ijoollee tan isaa ture malee ijoollee tana takkaa bakka isaan jiranitti dirooniitti ergee dirooniidhaan fixatu wanta yeroo ammaan tana keessatti bar jiran teknooloojiin bar sadarkaa gartee nuti tilmaamnu kana dachaa miidhaan keessatti bar fakkeenyaaf mee diroonii waraana Raashiyaatii fi Yuukireen irratti gartee waliin dhawaa jiran viidiyoo gabaabuu tana mee ilaala dirooniin kun akka jaarsa kana godhe ilaala laal dirooniin kun amma diroonii biyya keessatti viidiyoo kaameraa sirbaa faatti waraaban fakkaata kattiin viidiyoo dalagan fakkaata garuu boombi keessaa qaba laal jaarsa kana jala fiigee jala naannawee karamicheet gama ceesu jala caa gama idus jala caa namaa tokkos godhu jira namaa laala kaamera firraa qabaa boombi qaamnisa si jala nama gartuu gaddisan laal nageet jaarsa bittin godhe qochis agartanii hammaruma wanti xarreeteef dhaa'u takka illee hin jirtu miidhaa isin gaggeessaa jirtaniititu gartee miidhaa biyya Saawudii Arabiyaa isin irratti dhiibbaa fiduun ta'iniif jecha isin dhiisaa jiran malee mootummaan gaafa wanti isin daleedan sadarkaa biyya isaaniitti waan miidhaa fiddu ta'uu gaafa hubate dirooniidhaan takkaa keessan bakka itti isin fida haa amma jaarsa guddaa akka godhe argitanii miti bittim godhe kunoo jaarsa dhabama godhe asitti dirree irratti akkas jechuu informeeshina kee takkaa bakka itti jirtu socheetu gootu hunda mootummaan Saawudiidhaa hordofaa jiru ijoollee kanneen amma fakkeenyaaf Hussein Maabaraa yookaan ammoo Hussein Bakaree kan suuraa isaa sinna cinaatti argaa jirtan kana poolisii addunyaa ta'e Interpol jaamtuutti barbaadaa jira jeetu Jawaar maxxanse waan kana keessatti kan hirmaachaa jiru laal ammallee odeeffannoo dabalataati isin kan duula kana keessatti gartee kan mootummaa Saawudii Arabiyaatii wajjin hirmaatee ijoollee tana waliin guuraa jiru shurxaa Saawudii Arabiyaa qofaa miti shurxaa gartee ijoollee salphallaatti tuffattu kana qofaa miti poolisii Interpolii tanneen addunyaa tanneen UN'dha sagalee tanneen mootummoota gamtoomaniitu waan kana keessatti hirmaatee waan kana hordofaa jira poolisiin Interpolii tanneen Ameerikaa fi Yurooppii wajjin irratti qabdi meeshaalee gartee dijitaalaa hedduu ta'u odeeffannoo ittiin karaa salphaatti argachuu danda'an hedduu harkaa qaban kan eenyummaa namaa tanneen akka Israa'el gartee itti fayyadamtee hooggantoota biyya namaa ittiin gattu kana meeqa harkaa qaban kunoo poolisii Interpoliitiin barbaadamaa jira Hussein Maabaraa Jawaar Mohaammed fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jechuudha. Saniif carraa lamaan ijoolleen tun qabdu takka karaa nagayaatiin deemtee imbaasii Riyaad jirutti if kannitee Itoophiyaatti galtee seera Itoophiyaatiin gaafatamu yoo san didde ammoo bakki itti baatu hin jirtu ni qabamta mootummaan Saawudii gaafa si qabee gartee yokkoo taate hojjettu kana viidiyoodhaaf sagalee ta'e hunda irra gahee booda mana hidhaatti ol si darbatee akka fedhe si godhaa jechuudha. Kun guyyaadhaan nuti gabaasaatu hin jirru oduu irratti deeyilii bar gabaasa jira bara oduu waan gartee keessattuu ijoollee daangaa irratti waa daddabarsuu tan qabnaan hunda hidha guuranii qaqqalaa jiran gataa jiran. Mootummaan Saawudiidhaa yakka tokko sirratti qabee ragaa sirratti argannaan akka mootummaa Itoophiyaatti amma 25 hidhamiiti gaafa dulloomte bahin hin jirtu chumatti ijoollumatti qicuu soqotu sadarkaa kana geesseerti jechuudha. Kun ammoo du'aa'ii gartee haadhota uummata miskiina biyya keessaa biyya alaa ta'anii kadhachaa jiraniiti ijoollee tana irratti qeebalamee Jawaar Mohaammed hanga fedhallee gartee namni nama jibbu haqa namaan jibbu namni kun Oromoo keessa jiraachuun irra Oromoo mataa ol qabe yeroo hunda mootummaan rabshaan ni taatiif namni wal rabbashu namni wal nyaatu achi deebi'ee mootummaa irratti dhiibbaa hin godhu takka mirga isaa deemee hin gaafatu lama sadaffaa mootummaa irratti illee dhiibbaa godhuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan waan deemaa jiru kana keessa yoo xiqqaate bu'aa guddaallee qabaachuu baattu nagaya irraa harkatti. Fakkeenyaaf koomishinii marii biyyaalessaa kan dhiyeenya kana gaggeeffamaa jiru irratti ajandaawwan gurguddoo ta'e wantoonni deemaa turan waa'ee magaalota federaala lamaan magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirreedawaati. Dhimma magaalota kanneen irratti wal dura dhaabbannaan gartee gara magaalaa Finfinneetiin amaaronni Finfinneen teenya jedhee akka Oromoon Finfinnee raawwata akka argachuu hin qabne dhiibbaa godhaa ture. Asiin gareen Iisaatii fi gareen Somaaleetis dirreen dawaa lafa Iisaatii lafa Somaaleetiiti tokkoon gartee Oromoodhaa keessaa waan qabneettee falmachaa turte. Yeroo kanatti nuti maal keessa jirra? Ijoolleen teenya biyya namaa keessatti akkam wal godhaa jirti. Nuti akkam weerra duullee miidiyaa kana gubbaa irratti akka dhimmi uummata keenya akka dhimmi lafa keenya akka gartee gurra nama hundaan buune akkam wal godhaa jirra. Wallaalaa kana fayyadamaniiti gartee nutti taphachaa jiran qaamonni diigamsa keenyaa fi saaminsa lafa keenyaa barbaadu hundinuu
Wallaalaa miidiyaa kana dhuunfatee jira laala ameeroo hunda ajandaan gartee bakkii gartee namni itti waa mari'atu namni hedduun jala taa'u bakkuma ajandaan xixiqqaa namni lama yoo wal hore namni lama yoo wal qali namni lama yoo wal hati bakka san waa'ee gartee lafaatii fi waa'ee uummataa irratti bakki inni tola qabamee taa'u jirti hin jirtu yoo ati asii waa uummataatiin banadheettee haasoytee asii mana banattee namaa wajjin wal qabamtee haasoytee achii deemee waa'ee dhalaatiif waa'ee udduuraas gaffida bishaan seelee yaa'ee odeeffannoo dabarsitu namoota hedduu biroo osoo hin geenye achumatti haftee jechuudha. Agartee akkatti warra taphachaa jiru hoolaan keenya akkatti gartee haqa uummataa dho'isaa jiru hegeree biyyaa akkatti balleessaa jiru gartanii kana fayyadamanii jechuudha. Qaamonni Oromoo cabsuu barbaaduu fi lafa Oromoo isaan barbaadu hundinuu wallaalaa keenya kana duubaa puush godha. Fakkeenyaaf akka gartee Masriin waggoota dheeraadhaaf qaamota hidhattoota Itoophiyaa keessatti socho'anii mootummaa Itoophiyaa daddabsiisaniif karaa adda addaatiin fandi gootutti qaamonni gartee lafa Oromoo isaan barbaadanii fi karaa adda addaatiin gartee uummata Oromoo kana miidhuu barbaadaniif wallaalaa keenya kana fandi godhanii ajandaa darbanii fi akka wallaalaan keenya uummata kana gurra duuchuutti iyyee akkas godhan. Carraan gartee hegereen lafa teenyaatti biyya teenyaalleen wallaalaa keenyaa fi toomaa keenyaan daaraa taatiin hor qabaddee jechuudha. Jawaar Mohaammed waan kana godhuu isaatiif galata guddaadha qaba. Arraa feetu faarsee bulaa ta'e, feetu deeggaraa mootummaa ta'e, feetu deeggaraa paartii fe'ee ta'e. Gocha Jawaar Mohaammed godhaa jiru kanatti yoo kan hin gammanne taateeti namoota gartee yakka kan hojjechaa jiran wajjin yookaan sheerii qabdaa yookaan immoo biizinasa dhuunfaa keetii waan kadhaan itti naggadaa jirta. Sanirraa kan hafe wanti amma Jawaar Mohaammed raawwachaa jiru nageenya biyyaatiifis hegeree uummata Oromootiif illee waan faayidaa guddoo qabuudha Jawaar Mohaammed galateeffamuudha qaba. Siyaasaan siyaasaa biraati. Even imbaasiin Saudi Arabiyaa isaa hojjechiisaa jirtu kunoo gabbaatee dubbiin dhugaa ta'uu irraa kan ka'e. Akkas yaa jara keenya namoota hedduudhaatu gartee takka takkaan Jawaar Mohaammed suuraa isaanii maxxansaa jira gara Facebook isaaniitiin isin hundinuu ni agartanii namoonni kun hundinuu tokkoon isaanii kan gartee seera jalaa takka ammoo suuraan isaanii asumarratti maxxanfamtee baatu sunitti fakkaatin yoo suudii imbaasii dhaqanii gartee imbaasii Saudii jirtutti harka if kannatan Itoophiyaa galanii seeraan gaafataman yoo sun didanii immoo poolisiin Saudiidhaa deemtee gaara keessaa goota keessaa baaste al-Khamisii fi al-Muqiimii fi mana hidhaa adda addaatti ol darbanii nageetti wanta akka wanti ati fiduu dandeessu jirtu jechuudha haati ta'e abbaan kee biyya san jiraatee deemee dhimma keessii wanta hin jiru saniif sooshaal miidiyaa kana gubbaa irratti waan wallaalaan keenya uummata godhaa jiru Minilik uummata keenya hin goone nuutu gartee gidiraa hamtuu walirratti gaggeessaa jira wal qalaa jirra qaama saalaa irraa muraa jirra maqaa wal balleessaa jirra akka uummanni keenya waliin dirmannillee nuutu godhaa jira hanga xumuraatti waan nu daawwattaniif galatoomaadha odeeffannoowwan biraallee jala buunee yeroo yerootti isin biraan gahuudhaaf gartee yaallaa kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha ani ammoo kan isin waliin turtaa isa Heetiin Awwal Ahmadii warreen sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaadha nagee rabbii keessanuu jiraadha.